keenya har'a Maariyaamaawit Daani'eel. Maariyaamaawit. Waggaa meeqateeti? 5. Anaa fi si keessaa eenyutu dheerinaan caalame? Kan kee. Mee maaloo uummata Itoophiyaatti naaf himi giiftii? Isheetuun dheeradha. Akkasiin yaaddan miti. Amiin. Dhiirri yeroo baay'ee uffanni isaa jalaa xura'a. Uffanni dhiiraa ariitiidhaan xura'a. Kan shamarranii garuu akkas miti. Maaliif? Dubartiin adaba qabdi. Garraamiidha. Shamarri. Qwaa. Qacci jetti. Mana keessan keessatti itti gaafatamummaan kee maalidha? Uffata miiccisiisuu. Dugda kee qabattee jechuudha dhaabbattee? Eeyyee. Kan biraawo? Kan raffisus ana. Eenyuun? Haadholee koof obboleeyyan koo. Gaarummaan maalidha? Gaarummaa jechuun jechuudha. Ani amma gaarii ta'uu osoo hin barbaade nan danda'a? Ni dandeessa. Duris gaariidhaati. Gaariidha naan jette sitti fakkaateeti. Maarree? Lakki dhiisi bakka hedduutti nan rakkisani. Waa'ee dhaabbataati? Dheerinaan akkamittan rakkisaa ta'ani? Xiqqoo ishii ni gabaabbatta. Nama dhaabbata qabu tokko yoon barbaade naaf wayya. Kanoo achi kan jiru. Eeyyee isa dheeraa sana Mangistuu Xigguu jedhama. Kan waraabu kana. Dheeraadha inni baay'ee dheeraadha. Dheeraadha. Akkana waan jedheefi malee dheeraadha. Kunoo dhaabbata. Mee sinan safara. Tole kottu mee haa kottu. Tole. Baay'ee bareedda. Amma anaa fi Mangistuu Xigguu keessaa eenyutu dheerinaan caala? Isa. Lakki hin danda'amu. Tole. Kunoo ijuma isaa biraan jira. Ija isaa ilaalaan jiraam. Isa. Kunoo asuma ija isaa biraan jira bara. Ijuma isaa biraan jiraam kunoo. Kunoo rifeensa isaa argaan jira. Isatu caala. Kan sirriitti nu safaru ulee nuu fida. Ulee. Sirrii mataa keenyaa naa taa'uuti. Mee abbaa caalu ni ilaalla. Ammumaan of baaragaan. Amma of ilaalla. Isa. Kunoo anaanis na tuqeera bara. Daa'imaati. Na tuqeera miti moo? Ati baay'ee daa'ima. Himboo hin gaasigaa. Himboo hin siigaa. Tutunatti kenna. Bareedduu gootee. Sigaa. Qaxalee. Baay'ee namatti tola. Tole. Naannoo keessanitti bishaan ni badaa? Hin baddu. Afachi mooraa mootummaan keessa jiraattu moo isin? Miti. Waajjira bishaanii keessa jiraattu? Miti. Boolla bishaanii kan mataa keessanii qottaniittu qe'ee keessatti? Hin qotanne. Tole akkamitti bishaan hin baduree isin biratti? Qarshii baay'ee waan qabnuuf. Qarshii keenyaan. Bishaan ni binna. Ni bittuu jechuudha. Eeyyee. Amma argitanii gaaffiin koo sirrii miti jechuudha. Amma mana keessanii bishaan ni badaa jechuu osoo hin taane mooraa keessan keessaa bishaan boombaa ni bada moo hin baduudha? Hin badu. Kan bu'aan baasmu? Eeyyee. Qarshii baay'ee waan qabdaniifidha? Eeyyee. Mana keessan keessaa namni qodaa haxaa'ee fayyadamu ni jiraa? Eeyyee. Eenyudha? Zufaan. Haadha kee moo? Eeyyee. Maaliif hin haxoofti? Nyaattee dhiqxi. Achumaan jechuudha. Elektiriikii rigame yoo qaban nama qabataa? Baay'ee nama godha. Akkana nama godha miti. Kanaafuu ijoolleen elektiriikii rigame yeroo argan meeshaa ittiin taphatan fakkaatee yoo qabatan akkam isaan godha? Isaan godha. Tasumallee elektiriikii akka hin qabanne isin ajjeesaa jechuudha. Gurra kutaa jedhamee inni waamamu mana keessan dhufee ni beekaa? Bara keessan waaqaaf galanne haa ta'u. Bara keessan Ispaayidermaaniitu jira. Ispaayidermaanis hin jiru. Akkam? Huccuudha kan uffatu. Hin jiru sobaadha. Hodhu qabe maaloo giiftii ko. Ati abidda qaxalee. Amma ijoolleen bara kanaa Ispaayidermaaniin iyyuu soba akka ta'e ni beeku jechuudha. Gurra muruuf ijoollee sodaachisa malee hin muru. Waggaa 11 yeroo ta'utti boo'eerani. Gurra kutaan sitti dhufeera jedhanii. Cidha irratti wanti sitti tolu maalidha? Nyaata isaa, piizzaa, maal. Eeyyee, teessoon isaa, minjaalli isaa, waa hundi isaa. Ajaa'ibadha kun. Muuziqaan isaa hoo? Guyyaa cidha koo. Guyyaa cidha koo roobni roobee.
abaaboo kennaaf qubeellas ni kaa'aaf. Qubeellaa ni godhaaf? Tole. Abaaboo ammoo diimaa adiidhaan kennaaf. Dhiiraaf ammoo gurraacha. Mee abaaboo dhiiraa iddoo kam ta'a? Mee naaf godhime. As. Eessa jira? Qabi. Kunoo. Akkanatti kan qabadhu. Harkuma koottaan qabadhaa? Akkanatti jechuudha iddoo kana keessa. Eeyyee. Si'iif immoo kunoo. Eeyyee. Akkasitti. Sana booda jechuudha the walk down the aisle jedha faranjiin. Jedha. Nagaatti. Isin jaalanna. Nagaatti. Hamaa ta'uun gaariidha moo hamaadha? Badaadha. Namni hamaa ta'e tokko ni fayyadama moo ni miidhama? Boodarra ni miidhama. Ni miidhama jechuudha. Eeyyee. Namoonni hamoon garuu wanta hamaa kan baran eessarratti arganiiti? Nama baay'ee gara jabeessa ta'e tokko arganii isarraa baranii gara jabeessa fi nama yaraa ta'u. Namoonni dura gaarii turan. Achii booda mana sirreessa yommuu galan harmeen isaanii waan isaan hin jette dhaga'anii dhiifama gaafatanii mana sirreessa ni sirreeffamu. Nama hamaan nurratti raawwatame maal gochuu qabna nuti? Barsiisu. Afachuu namni tokko yoo hamaan irratti raawwate yoo na aarse haala yoon irratti ba'e gaarii miti? Miti. Maaliif? Gorsu. Maaliif yoo jette nama yoo miite ati mana sirreessaa galta sunis mana sirreessaa gala. Walumaan miidhamta jechuudha. Namoota hamaa raawwataniif mee gorsa akkamii laattaati? Mucaan nana dhiisi ani sitti himeen jira dhiisii siin jedheen jira wanti kuni gaarii miti dhiisi ani keessan seenu sitti himeera taa'een si ilaala tole. Harka fuune jechuun maal jechuudha? Sirbadha. Sirbadha? Sirba Xilahun Gasasaati. Harka fuune yaadekoo salaamaka. Namni guddaan yoo mana keessan dhufe ni kaataa? Nan ka'a. Nan hammadha. Ni haammatta? Eeyyee. Qaxalee. Amma gaaffii suuraatu jira. Isheen kun eenyudha? Aartistii Itoophiyaati. Weellistuudha. Maqaan ishee eenyudha? Abirriittuu maqaa jedhamu jechuudha. Dhaggeeffadhu waggaa 33 biyya lafaa kana keessa jiraadheera. Dhaga'eeyyuu hin beeku. Maqaa kana yeroo jalqabaatiifan dhagahaa jedha. Aartist Abirriittuudhaaf mee harka reebaa? Abirriittuu. Taatoo diraamaa raadiyoo, barreessituu tiyaatiraa kan taate, beeksisa televezyiinii, diraamaa televezyiinii, fiilmiiwwan, ogummaawwan aartii hedduu hojjechuudhaan kan ishee beeknu. Akkasumas Paarkinsen diiziiziidhaaf ambaasaaddara taatee ifa keessattuu Itoophiyaa keessatti dhukkuba Paarkinsen hin beekamne beeksisuudhaan beekumsa ifaatiin kan argamte. Dinqisiifattoota hedduu kan qabdu namoota baay'eedhaaf akka fakkeenyaatti kan fudhatamtu akkasumas kan waamamtu naamusa qabeettii fi jaalatamtuu akkasumas amala qabeettii kan taate jaalatamtuu aartist Haragawiin Asaffaati. Maaramaawwiit Daani'eel si galateeffanne. Wanti barbaadde siif yaa dhufu. Ameen. Eebbadha miti? Eeyyee. Maal jetteyyuu? Wanti barbaadde siif yaa dhufu. Ameen. Wanti barbaadde siif yaa dhufu. Ameen. Mana baay'ee bal'aasaa siif yaa godhu. Ameen. Eeyyeegaa namni waan baratedha. Inni arraba barate si arrabsa. Kan eebba baratee si eebbisa. Guddadha. Keessummaa keenyarraa Maaramaawwiit Daani'eelin sirriitti galateeffannaa. Hanga ammaatti waan nufaana turtaniif sirriitti isin galateeffannaa. Istiidiyoo kanatti kan argamtan hundumti keessaniyyuu yeroo keessan wareegdanii nu walii waan turtaniif sirriitti isin galateeffannaa. Nagaa walloo agarsiisa. Si galateeffanna giiftii koo bareedduu.